Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul Ab barnoota haalaan barbaachisaa tahe akkasuma kan YouTuberoota baay'ee boochisaa jiru takka isinii qabadhee dhufeen jira. Reused content. Reused kun namoota reef moonii guutanis ni adaba akkasuma erga moonii guunnee sababa reused moonii nurraa ka'uun ni mala. Fakkeenyaaf erga moonii taatanii yoo reused isinitti dhufe mallattoo doolaaraa tuquudha YouTube studio dhuma bilbilaa irratti akka monetization isinirraa kahe isinitti agarsiisaa jechuudha sababa reused. Reused kun maal akka ta'e video akkamiirraa akka of eeggachuu qabnus sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Filannoo lama isinii kenna yeroo baay'ee. Filannoo lamman kana keessaa inni jalqaba optionii inni tokkoffaan jechuudha appeal yookaan immoo irra deebi'amee akka YouTubein seeraan isiniif ilaalu gaafachuudha. Inni takka immoo baatii takkaaf eeggattanii video keessan edit gochuudhaan waan barbaadan irraa delete gochuudhaan video keessan sirreessitanii irra deebitanii moonii guuttachuudha. Osoma maallaqa lakkaa'aa jiru moonii isinirraa kaasaa jechuudha. Sababa reused. Video reused irraa yeroo video YouTube hojjetan sirriitti of eeggachuu qabdu. YouTube Studio Google Chrome irraa gara mallattoo doolaaraa tuquudhaan mee wantoota reused fiduu danda'a yookaan immoo sababa maaliitiif moonii namarraa kaasuu dida yookaan immoo moonii simachuu dida isa jedhu waliin haa ilaallu. Chrome irraa egaan yeroo mallattoo doolaaraa tuqnee gara fuula duraa deemnu reused content. Channel uses some else's content without making changes. Kajedhu nutti agarsiisa. Video irra deebi'amee fayyadamame yookaan immoo video nama biraa osoo waa takka irratti hin jijjiirin yookaan immoo editii hin godhin akkuma jiruun fudhachuu. Xiyya kana yeroo gadi tuynu waan lama nuu kenna. Do nuun jedha, don't jedha. Mallattoo laayikiitiif dislaayikiitiin. Inni gara jalqabaa kun example of what is allowed to monetize. Fakkeenya video eeyyamamaa ta'e jedhee pointi shanja as nuuf ka'a. Akkasuma fakkeenya video hojjetamuu hin dandeenyes as nuuf ka'a gara kaaniin jechuudha. So fakkeenya video hojjetamuu dandahamu jalatti pointi shanjahan video akkasii hojjechuu dandeessu waan jedhu nuuf ka'a jechuudha. Kana jechuun reused namoonni baay'een copyright iseewu. Copyright moonii namarraa hin kaasu. Copyright yoo qabaatanis waliin moonii ta'uu dandeessu. Garuu video akkamiiti kan moonii namarraa kaasu reused kana isa jedhu yeroo waliin ilaallu pointi 5 of jalaa qaba. Short videos that you complete from other social media or website. Video gaggabaaba website biraarraa yookaan immoo social media adda addaarraa walitti hidhanii video hojjechuun dhorkaadha jechuudha. Copyright miti garuu moonii isinirraa kaasa. A collection of songs from different artists even if you have their permission. Sirba nama adda addaa walitti makuudhaan saatii dheeraa maxxansuu osoma eeyyama jaraa qabaatanii yoo video san maxxansitan copyright miti garuu reused dha moonii isinirraa kaasa. Video akka sanaa wajjinis moonii ta'uu hin dandeessan. A clip of moment from your favorite show edited together with a little or narrative. Video show adda addaarraa show keessattuu yeroo baay'ee daawwattan favorite keessan ta'e irra video gaggabaabaasa ta'uu video dhedheeraa walitti gochuudhaan daqiiqaa isaa dheeressitanii maxxansuu irraa of eeggachuu. Videoon akkasii waan xixiqqoo fudhattaniif tarii dheeraa fudhattanis ta'e copyright isinirratti hin galchuu copyright dha isin hin jedhu garuu reused ta'e adabbii isinirra kaha moonii isinirraa kaasaa jechuudha. Inni arfaffaa content uploaded many times by other creators. Video yeroo baay'ee namoota adda addaatiin YouTuberoota adda addaatiin YouTube irratti maxxanfaman maxxansuurraa of eeggachuu. Promotion of other people content even if you have their permission. Video namoota biraa osoma eeyyama jaraa qabaatanii video namoota sana YouTube irratti beeksisuun dhorkaa osoma jarri isiniif eeyyamanii jechuudha. Promotion video kan nama biraatiif dalaguun dhorka moonis isinirraa kaasaa jechuudha. So pointiin kun 5 sababa reused fidan keessaa isa tokko jechuudha. Video gaggabaabaa social media adda addaarraa walitti hidhuun maxxansuurraa of eeggachuu. Sirba namoota adda addaa walitti hidhuun maxxansuurraa of eeggachuu. Copyright hin qaban garuu reused ta'uu. Clippii show adda addaarraa gaggabaabsanii walitti fidan irraa of eeggachuu. Video yeroo baay'ee YouTuberoota baay'eedhaan maxxanfame maxxansuurraa of eeggachuu. Waan videooree nama biraa
beeksisan irra uf qusachuu. Kanaafuu pooyintiin kun wantoota reused fidan jara gurguddaadha jechuudha. Osoo mooniin guutin viidiyoolee akkasii of jalaa qabdu taanaan of jalaa qulqulleessu. Erga moonii taatanii booda akka carraa ta'e viidiyoolee akkasii maxxansitanii yoo mooniin isinirraa ka'e wanti isin gochuu qabdan baatii takka eeggachuudha. Haga reapply bakki jettu bakki daalachooftee teessu iftee banamtutti jechuudha. Reapply isiin jettu kun haga isiin akkanatti biluu taatutti eeggachuu qabdu jechuudha. Haga eeggattanu filannoon isin qabdan viidiyoo maxxansuu dandeessu, viidiyoo duraan maxxansitan edit gochuu dandeessu, viidiyoo keessaa baduu qabus diileetii gochuu qabdu jechuudha. Yeroo diileetii gootan akka sa'aatiin isin jalaan qannafne viidiyoo babbareedaa daftanii maxxansu. Haga baatii tokkoon sana keessatti hagi bakki reapply jettu sun deebitee sirrooftutti viidiyoo qulqulleeffamuu qabu chaanaalii keessan jala viidiyoo sana qulqulleessuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana select godhe viidiyoo shakke keessaa delete gochuun dirqamaa jechuudha. Reapplying banamee jira. Kanaafuu viidiyoo shakkii irraa qabu select gochuudhaan delete keessaa godhaa jechuudha. Kunillee challenge weellistootaati. Select godhen waan irraa shakkii qabu waan reused ta'e delete godha. Namni baay'een copyright barbaadu copyright miti. Copyright hin qabu. Copyright moonii namarraa isin kaasu. YouTubein sababa viidiyoo kanaatiif si adabne jedhee isinittiin himuu jechuudha. Maaliif copyright isin qabu nagaadha sanumaan moonii isinirraa kaasaa jechuudha. Pooyintii 5 amma waliin ilaalle sana keessa rakkina viidiyoo rakkina isin keessaa qabu sana ilaaluudhaan keessaa balleessitu jechuudha. Viidiyoo dalaguun dhorkaadha jennee amma waliin ilaallee kaanee jechuudha. Viidiyoolee sana erga of jalaa sirriitti ilaaltanii qulqulleessitanii kaatanii reapply kan isin tuquu qabdan. Sana osoon qulqulleessin reapply nu baname jettanii reapply tuqxan taanaan ammas YouTubein deebi'ee isin adabaa jechuudha. Kana jechuun reapply osoon tuqin erginaan ammas baatii kabiraatiif isin adabaa jechuudha. So akka inni baatii lammaffaadhaa isin adabne waan sirraahuu qabu erga sirreessitanii viidiyoo irra deddeebi'ee namni baay'een maxxansaa ture yoo of jalaa qabdan viidiyoo gaggabaabaa walitti hidhamee maxxanfame yoo of jalaa qabdan sirboota namoota adda addaa walitti hidhamee maxxanfame yoo qabaattan viidiyoo gaggabaabaa show adda addaarraa walitti hidhame yoo qabaattan sana of jalaa balleessuudhaan viidiyoo duraaniiti isin adaba waan ta'eef jechuudha. Sana erga of jalaa qulqulleessitanii kaatanii baatii tokkoon sana keessatti immoo viidiyoo bareechitanii maxxansuu akka inni sa'aatii isinirraa hin rifne jechuudha. Sanaan booda reapply isii jettu kana irra tuqxuu jechuudha. Reapplying kun baatii tokko keessatti banamti waan ta'eef namni baay'een yeroo reapply tuqxanii kaatan confused taatu haala kanaan isinii baasa. Baatii tokko keessatti erga sirreessitanii bakki sun isinii banamtee tuqxanii kaatanii reapply yeroo isin tuqxan yoo mobile irraa tuqxan haala kanaan isinii baasa gara fuulduraa isinii geessuudhaan your application is under review isiniin jedha. Kana jechuun moonii lammaffaa miti kan isin guutaa jirtan sirreeffadheera badii kiyyaa waan ta'eef haala kanaan isinii baasa bultii 2-3 keessatti mooniin keessan bakkatti deebi'aa jechuudha. Haala kanaan reused sirreessuu qabdu irraa of eeguu qabduun isiniin jedha. Akkasuma warri moonii taatanis viidiyoo nama maxxansuurraa of qusachuu qabdu isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka isin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.